بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتوتا في جلتمتوتا وردوتوتا كأن جرتو بقى جراتاني سنين جنة. إجا جلتي النوالي ندفني أنستوكك أوان اللي توكك أوا. أنا كسيبة سلامة جي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota keenya jirtu akkam jirtan isiniin jecha warroonni amantaa birallee shama harka fuunee isiniin jennaan nagaa jirraa isin akkam jirtanii fayyaa qabduu jajjabaattu isiniin jedhu hordoftoota kiyya. Egaa akkasii obboleeyyan please yeroo seentan like share godhaa waan adda tokko qabadhee dhufe garuu anaafillee waan addaa ta'u isiniif waan addaati miti isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa uffatoonni kuni uffata xalabame jechuudha, uffata ajajame ajajaanin uffata kana bite jechuudha. Uffata gosa kana bite osoo hin taane sheetiiwwan kuni jechuudha. Fedhuma keetiin ufumaa keetii waan babbareedu laalii naan jette obboleettiin tiyya jechuudha. Garuu anatu filatee isinillee shiita kana jechuudha. As keessallee isin erguu biyya alallee isin erguun hin danda'a. Uffanni kuni uffata 12 jechuudha. Kuni biyya alaa deemaa isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa xalabadhaa warri ala jirtanillee kaasatan biyya Suudiitii fi biyya Dubaay warroonni jirtan jechuudha. Waan feetan yoo ajajattan isinii erguu danda'a isiniin jedha. Shiita tahee uffata aadaa tahee isiniif erguu danda'a isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa uffatoota kana hedduu takka babbareeda. Anattillee ni bareeda, tarii isinittillee hedduu bareeduun oolu jedhee abdii qaba. Wanti akkaan na gammachiisu maaliin isinitti fakkaate obboleeyyan kiyyaa sheetiiwwan kun hedduu lallaafanilleedha. Akkasumallee baqa nama hin qabu jechuudha. Akkasuma waan akka kiyyatti jechuudha. Hedduu takka waan babbareedaa waan das nama jedhu jedhee abdii irraa qaba. Isinillee akka gammachiisu abdiin qaba. Dhugumatti wayitee bira gahanillee of birattillee hedduu bareeda jechuudha. Namoonni tokko yoon jechuudha alallee yoo biyya alaatti uffata fidani maa biyya keessa hin jiru jedha. Yoo ammoo asii achillee maa achi hin jiru jedha. Akkas osoo hin taane kaasatan obboleettiin tiyyatuni jechuudha. Na fayyadu jecha wanni isiin hin goone hin jiru. Namuma rabbii jecha wal baranne jechuudha. Uffata kana akka haala kanaan fuute wallaahi uffata kana gurguraa jirti jechuudha. Wanti kana jedhee fi namni wal fayyaduuf jecha sappoortii wal gochuuf jecha jechuudha. Akka yookaan obboleettiin isaa obboleessi isaa maatiin isaa firri isaa fayyadamuuf jecha waan tokko hojjetaa jechuu fedheeti. Asillee ni jira achillee ni jira. Banne uffanni kun faa maashaallah hedduu bareeda. Uffatoota bareedoo sooniin lama godhe jedhaa hawaa ture jechuudha. Kunis hedduu lallaafa waan isin ajaa'ib obboleeyyan kiyyaanii yoo inni suuqaa bitadhu shiita shaarbii wajjin yoo bitadhe jechuudha. Hagana gadi nan ga'u hagana baqa amma kan akkanatti gubballee niqaabillee hidhatanii yoo deemanii qonxee akkasiin jedhamu jechuudha. Shiitii jalaan waa diratanii. Inna akkasii hedduu takka bareeda hedduu takka saffiidha. Anuufi mursiise shiita kana jechuudha. Yeroo mursiisullee isinitti agarsiisa. Sadii furuubilleen sadii hilleen akkasuma immoo shaarbii mitirii lama hin qannasu jechuudha. Ani maaliif akka ta'e irraa qannasanii meetirumatu akkana wallahi ma ba'aariif garuu yeroo bitadhette akkanatti na harka kana guuta hin jiru jechuudha. Gaggababbata shaarbiiwwan isaa. Akkas isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa hedduu maashaallah shaarbiin isaa ilaaltan marri isaatu babal'aa jechuudha. Uffattanillee hatta osoo maatii keessaniifillee ka ajajjaniiti gatiin isallee gatii baay'ee fagoo miti gatii hedduu madaalawaadha. Wallahi gatii madaalawaadha gatii guddaa miti. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa oo ajajachuu barbaadanillee heloo jedhaa yookaan immoo tuyyuu viidiyoo kiyya kana like share godhaa subscribe godhaa. Isiniin jedha dogongorri yoo jiraatellee asumaan na gorsaa isiniin jedha. Shiitiin amma harkaa qabu kuni ka akkana duratti isinitti agarsiisee jira. Lammata hin waraabuuf amma immoo akkanumatti isin agarsiisaa jira isiniin jedha. Hedduu bareeda wallaahi maashaallah shaarbii waliin ofiifillee katamattis baadiyyaattis biyyaa fi biyya alaatittis hedduu takka deema isiniin jedha. Waanuma faashinni amma irra jiru jechuudha. Kaasatan kunniin uuma amma dhufe malee ani namarratti nuun agarreeyyuu aslan. Innaa akkasii
yoo namni dirate sobiin argine akkanaan hin jenne an ofii kiyyaan argine malee inni hin argine jedhe malee isinillee hin argine hin jenne jechuudha. Akkasuma guutuun shaarbii kanaa jechuudha. Uffanni kun uffata 12 guutuun isaatiyyuu overlock hin dhaamee jira shaarbiin isaa jechuudha. Akkasitti osoo hin taane bakka hedduu irra deddeebi'ee anillee akka uffanni kun toluuf akkasuma akka bareeduu fi akka immoo akka isirrallee akka ajaa'iba kanatti deemuuf wallaahi aga tokko haga isiin ifaanye garuu ifaaje obboleettiin tiyyan kun jechuudha. Naaf jecha bi'aansi maatii ofiitirrallee ergachuu hima dandeetti. Anarraayin nama akka faafayaa godhattee saniinuu gateen itti misen irratti naa dabaltee haala saniin irraa fuudhaa jirti jechuudha. Akkasii namoonni akka haala kanaan bifa kanaan na gargaartan rabbiin isin haa gargaaru. Anillee osoo birrii hagana si ergine naan jechuurra wallaahi akkanatti gargaaramuu filadha jechuudha. Maal jechuudha dalagee argataa jira waan ta'eef itti gammada. Dalagee hojii daif ofii nyaatuun waan guddaadha. Dalaganii daif ofii nyaatuun waan guddaadha. Kanaaf waa'uma kanuu kamuu jechuudha bitaa fiigee mirga fiigee waniin dalagee argadhe dasna jedha isiniin jedha. Isheetiin kunillee hedduu bareeda. Gommanaan kunillee yaa maashaallah. Hedduu bareedaa isiniin jedha. Kotota biraan seenaa kanaafuu kun isheetii mamma isinitti agarsiise kabaafadheedha isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya akkanan isiniin jedha warroonni maatii keessan isin jechuudha. Erguufillee barbaadan irra deddeebi'ee gatillee wooma diqqishoo wayiiti wooma rakasa sila dhugama hagana waan naan jettanii jechuudha doo isinitti hime. Innaa akkasii heloo jechuu hin irraanfatinaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Amma immoo jechuudha dachaasoo turre uffata kana daa'imman yommuu bootte tokko ofirraa qaba tokko lafa jira yoo argitanii jiraattan dachaafne yeroo xumurrillee aga xumuraatitti hamma mootiyyuu silaanaa dandame amma achi ga'uuti itti solaaltanii dasna jedha. Hamma isillee na bira ga'e naan jettu itti solaaltanii dasna jedha. Egaa obboleeyyan kiyya haala kanaan tartiibatti deebiifnee babbareechinee innuu bareedadha. Shaarbii fi shiitii wal wajjin jechuu tartiibatti deebiifnee naqaa jirra isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii kophaa dalaguun immoo walla eenyumattuun ulfaata yoo walii galanii dalagan immoo wanni kamuu salphaadhaan isiniin jedha. Akkasii rabbiin amrii maraa nu haa laaffisu inshaallah obboleeyyan tiyya. As keessattillee isinii waraabe anillee asiin durallee jiibsamii keessallee taa'ee isinii waraabe viidiyoollee hedduu natti dhagama beektan yeroo akkanatti bakka jedhu. Haa ta'u garuu wanni hin dabarre hin jiru borillee itti deebi'ee jiibsamii mana jiibsamii keessallee taa'ee waraabuuf jira jedhee abdachiisatiin jira inshaallah. Rabbii hiyyarallee abdii qaba. Isinillee akkuma jirutti bakkuma jirutti bakka viidiyoo kee laayik sheer godhaa waan dandeettaniin immoo tuyyuu jechuudha hojii kanarratti na gargaaruun humna naa ta'a isiniin jedha. Jazaakumullahu anni khayral jazaa isiniin jedha. Yeroo tartiibatti deebisee geesse haala kanaan naqe isillee naa laaltuuf shiita hundaa shaarbii wajjin jechuudha. Firee 12 lakkaayatu hin dandeetti fuula isii fuulduratti haala kanaan waraabee asumaan isinillee laalaa isiniin jedha. Inni akkasii ka keessa isinitti bareedee amma iskiriinshotii godhaatii na erga maazarillee ta'u siistarillee ta'u ollaa keessanillee ta'uu daqiiqatti biraan isinii geenna isiniin jedha. Ofii keessanillee ta'uu daqiiqatti biiznillah ilkariim. Inni akkasii obboleeyyan kiyya kana caalaa isinitti hin dheeradhu warroonni lakkoofsa kiyya barbaadan duwwaa 964 84 25 26 uffata illee ta'ee uffata kanaaf uffata aadaa akkasuma meeshaalee garaagaraa ajajachuu dandeettanii isiniin jedha. Baarakallahu.